Maqaan koo Balaa Siyumeen jedhama. Anan dhufe asumaan Bishooftuu irraayi. Kanan itti dhaladhe Indabaratidha. Kanan dhugaa bahu waa'ee mucaa kanaati. Mucaan koo gaafa guyyaa 26 halkan keessaa sa'aatii 7tti qabamee jimaata jechuudha. Jimaata qadaametti kan bari'u. Yeroo sana halkan giroo riiba keessaa weeraree ilaallu nusi harki isaa karaa tokko karaa bitaa kanaa hin hojjetu ture. Miilli isaa hin hojjetu, harki isaa hin hojjetu. Ijji isaas immoo garuma boquunsaa gar tokkotti haqaan qallamee ture. Yeroo sanatti mala wallaallee waan goonu wallaallee nusi ganama qidaamee kaanee fuunee hospitaala geessine. Itti geessinee jennaan doktoriin tokko nurraa fuudhee ilaalee as garagalchee achi garagalchee ilaalee jennaan waa tokko dhibeeyyuu hin qabu kuni dhibeen isaa amma ammaatti ani arguu hin danda'u jedhee doktorii biraa kan biraa itti waame ture. Doktoriin biraa dhufee as garagalchee ilaalee jennaan doktoriin inni sanas arguu dadhabe. Garuu kan argu jira ilmi Waaqayyoo. Kazaa achumaan gara kutaa laaboraatooriitti galchanii dhiiga fuudhanii as gangalchanii achi gangalchanii jennaan waa tokko dhibeen hin jiru. Nuti dhibee isaa hin agarree nuti waan goonu hin qabnu waan ta'eef xiqqoo ijji isaa wal darbeera garatti jallate sana immoo ijji isaa xiqqoo jiruunfatee waan jiruuf nuti arguu hin dandeenye. Kanaaf fudhadhuutoo hospitaala guddaa Bishooftuu deemii achitti yoo tarii argame innuu yoo argame naan jedhan. Kazaa ati manaa koo sana bukkeerti dhiisii achi hin galchinu yoo du'e isaa aduu isumannuu kenne fudhannee gara waldaa kanaa deemnaa gara ergamaa darajjee deemnaa yoo du'es fannoodhuma Waaqayyo jalatti nu aduu isumannuu kenne yoo fudhate isaa fudhatu naan jette. Kazaa riisuun qabannee gaafa qidaame sanbata sana gaafa 27 asum gaafa dhufnu tooruma kadhataa irra teenyee otoo taa'irru ergamaan darajjee daa'ima du'aaf deemu kana baattanii kan jirtan koottaa jedhanii nu waamanii. Kazaa gaafa finnee dhufnu daa'imni hin hojjetu harki isaa tokko hin hojjetu. Daa'ima jechuun reefu ji'a 3dha daa'imni dhalatee jechuudha. Garuu boquu haadhaarraa akkana garagara malee gara haadhaatti hin garagaru. Otoo tureeti garuu daa'imni gara haadhaatti garagarti malee gara haadhaarraa hin garagartu ture. Kazaa isaan booddee daa'ima kana koottaa fidaas koottaa jedhanii nurraa fuudhanii asitti kufanii isaan namni Waaqayyoo yeroo nu kadhatanitti sabni Waaqayyoo duuba kufanii yeroo nu kadhatanitti daa'imni kun yeruma sana ijji isaa laaluu qabe. Mucaa duuf ko mucaa daa'ima wayii fideeme mucaa daa'ima duuf ka'ee jiru rifeerii kan qabu daa'ima ol baas. Rafeetuma ka'ee halkansaa karaa bitaa kuni harkisaa fi mormi isaa gara tokkotti haqan qaallame. Achumaan hospitaala. Ijji isaa ergasii kaasee si nagarre. Hin agarre. Haadha si nagarre ishii si nagarre. Hin agarre. Ifa lafaa nagarre. Maayyuu. Qaroo qabdanii ilaalaa. Abbaa koo natti gajjeedhi yaaddoo koo sitti obbaafadha. Eenyu naan beekaa kan biraa si argaa nyaadhee bareera akka jaallatte Iyesuus yaadinaan. Iyesuus yaadinaan. Guyyaa afur qofa qaba gidduun galee darajjanaan jira Yesuus. Garuu Waaqayyoo kan fayyisu lafa kana jira. Waaqayyoo isa du'eenuu irriiba jedha. Nuyi garuu hin beekne qarshii keenya fixuudhaaf fuunee maranaataa keessa deemaa turre. Garuu malli as jira.
gaafa finnee dhufnee inni nuu kadhatu akkuma amma argaa jirtan kana daa'imni keenya nuu fayyee amma lukti isaa hin hojjeta harki isaa hin hojjeta daa'imni harma hin hodhaa ijji isaa normaalitti nuu deebi'ee galata waaqayyoo isa guddaan waaqayyo galata waaqayyoo miilla keessaniin dhaabadhaati miillaan dhaabannee galata waaqayyoof dhiyeessina ijatuun arguu qaamni isaa gar tokko paaralaayizii ta'e hin socho'u waaqayyo garuu isa ijji nagarree ijatti godhee waan haaraa godhee iyyaa galateeffadhaa waaqayyoon. Maqaan koo Gannatu Seeniin jedhama. Kanaan irraa dhufe asuma Bishooftuudha. Dambii lammaffaa jiraanna. Daa'imni kun gaafa 26 halkan sa'aatii 7tti qabame galgala nagumaan rafisee hin taphata. Sa'aatii 7 maal akka ta'e hin beeku inni ammoo siree irraa gadi bu'ee ani hin argine hirra. Sa'aatii 7tti siree irraa gadi bu'ee daa'ima baatee bu'a. Daa'imni akkuma argamu gara tokkotti jallateera ijji isaa miilli isaa gara tokko hin hojjetu hin bu'a. Maal taateeti nagaan qabdu daa'imni nagaadha galgala nagaan hin rafifne ani maal ta'eeti nagaan qabdu maaliif itti boottaa jedhaan inni ammoo dhukkubuu isaa argeera mirkaneeffateera ani beekuyyuu maaliif itti bootta daa'imni nagaadha nagaan qabdu jedhee harkaa butee eessaan natta koottuun daa'imni hin dhukkubaara jedhee hin boo'eesim jedhee halkan isaa 7 saniin akka waan mana san keessa duuni jiru manuma jiraadhu san keessa duuni jiru butee halkan saniin gara ollaa jiraadhutti seene. TV kana naabanaan jedheen kan erga waldaa roobootii kana naabanaa jennaaniin mooyaa irratti darba malee sa'aatii 24 hin hojjetu naan jedhan jennaaniin ishii jedheetu sa'aatii 7 saniin daa'imni kiyya hin du'u kakuu du'aa hin qabu jedheet seexana hifadhe jilbiinfadhee seexana hifadhee hin boo'inii ati maaliif boota kanuu kenne waaqayyoodha waaqayyo waan fedhe isaa godhuun jedheen jennaaniin ishii jedhee irraa fuudhee ammadhee isatti hin kennine irraa fuudhee inni hin boo'e waan ta'eef inni ani immoo irraa fuudhee ammadheetiin hin boo'iniiti achi siqiira fi waaqayyo waan fedha isaa waan barbaachise haa godhu isatu nuu kenne waan ta'e waan fedha isaa gochuu danda'a nuus ajajuu hin dandeenyu jedheen jennaaniin ishi baqqaa jedheetiin rafee achi garagalee hin bari'ee jennaanis ammas immoo yaadni kiyya waldaatti geessee asitti kadhachiisuudha malee mana yaalaa keessaa yaadan qabu suruma ollaan immoo gadiyaan maal ta'e daa'imni kan kee nagaadha miti maal ta'e jalaa dhukkubee naan jedhan hin beeku waan maal akka inni ta'e sa'aatii 7 qabamee hamma kunoo miilli isaas harki isaas iji isaas gara tokkotti jallatee jira jedheen jennaan hin baqqaamee waldaan achi mana yaala maranaataa kana geessa laalaa jedhan mana yaala maranaataa gaafa geessu maal ta'e jennaan kun akkas ta'ee jira miilli isaa jallatee jira iji isaa jallatee jira hin hojjetu jedhe ciibsinaan jedhe doktoriin hin ciibsee ifaa gadhiifu kanaan guyyaadhaan moobaayilii irratti ibsanii ilaalan ija isaa jechuudha miila isaa waan ta'e tokkotti sakkaan ilaalanii waan isaan beeku innaanin maal ta'e jedhanii dhaqee doktorii biraa waameen inni sunis moobaayiliitti ibsa ija isaa irrattis innaa laalee bakka dhiiga mirmaaraa deemaa mirmaaraadhaan addabaafne malee kana waan ittiin addabaafnu hin qabnu jedhe innaan mirmaaraa erganii dhiiga isaa fuudhanii gaafa wuxxeetiin deebu dhibee hin qabu jedhan innaan bakka meebii yoo achitti hin argatta ta'ee amma kana deemi sa'aatii reef kana dafii hin bulchini amma deemi riiverii kana qabadhuuti riiverii si kennina naan jedhe ani riiverii qabadheen deemu waan barbaade waaqayyo haa godhu boru waldaatti hin geessa jedheeti ganaa barii qabadhee as dhufee jennaan toora kadhataa gallee toora kadhataatii asiin waamanii mucaa duukaa tokkoon argaa jira jedhanii nu waamanii kunoo akkuma isin argitan fannoo jalatti baatanii kufanii baatanii nuu kadhatanii kanaaf ani jechaan qabu kan isaa hin baay'ate sabni waaqayyoo kan salphina oolchuu waaqayyoo beektan lafaa kaatii waaqayyoon na galateeffadha. Waaqayyo akka fayyisu waan beekuuf humni hidhaa kee hiiku akka jiru waan beekuuf waan amanuuf akkasitti amaneetan naabanaa jedhe inni ammoo sa'aatii 24 hin jiru moo'aa irratti darbaa galgalaa fi ganamaa naan jedhan ishi rakkoon qabu jedheetiin fudhadhee galee warri ollaa sunis nutti dhufanii nu walii hirmaatanii bakka homaan taane balaa daa'imni kan kee rafaa jira rafuu danda'a lakki daa'imni kiyya akkanatti rafu yoo rafeeyyuu yeroo ka'u ija isaa akkasitti banata malee hin dunqunqaa'u jedhe. Tole ammatu sa'aatii 24 waldaaleen Yihudaa roobot jedhee banamee jira ta'e utuu yeroo sana ilaalte maaltu sitti dhaga'ama ture yookiin maaltu ta'a jettee yaadde utuu yeroo sana sa'aatii 24 jira ta'e ilaalte ta'e maal ta'a ture? In kadhadha isaan waliin kadhadha jedhee yaade iskiriinii qabadhee kadhadhuuf yaade jechuudha. Fayyisuu waaqayyootu humnaan mul'ate
daa'ima iddoo akkasina dhukkuba lafa akkasina dhukkuba jedhee hin dubbatanne waaqayyo fuudhee afaan diinaa keessaa fuudhee akka inni jiraatu godhe harma haadhaatti deebise abbaatti deebise ilillee nurraa qaba waaqayyo fooricuu nurraa qaba iyyuu nurraa qaba waaqayyo